anis duraan ilaalcha kiyyaa akkam seete maammee ni beekta. Akkuma uummata keessanii atis jibbinsa kiyya ni qabda. Maaliif amma irra hedduun ni beektaafis akkaataa akka takka sinimu fatiyaa intala warra shawaas ammoo maal ilaalcha hin beekan ilaalcha Oromoon tokkuma beekna nuti. Oromoon tokkuma beekna ani waan na jibbani waan isaan godhu beeku anuma tana roorroo natti oofu barbaadan irra hedduun namaa jechuudha. Ammoo baar viidiyoo amma dhiyoota namarra irratti dhiiroo gurbaan itti godhanii maal ja'ati gaa abbaa warra keetii ni beektaan qalbii na cabaa beeke baariin maal reete guaa ja'an dhugumatti arrabaa telefoonni isaa cufaa hoggaa arra telefoonni cufaa ta'e garaanis na taa'uu didee qalbiin na waswaas ifi kami nagee qabaa miti. Laa inni dhugaadha uummannis nama hedduutu na gaafachuu jira waa'ee kana dhugaadha bahaar akka duraanii waan san deebisee hojjetan. Waa'een dhimma baarii fatiyaa irratti roorroo isaanirratti deemtu gama kamiinuu roga kamiinuu maadheeleen jaaramtee isaan kana adda facaasuudhaaf jireenya isaanii bittinneessuudhaaf isaan kana laamsheessuudhaaf wal jibbisiisuu fi akka gara dhorkuudhaaf wanti waan ilmi namaa namarratti hin goone irra godhaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaalatamtoota hordoftoota maatii keenyaa akkasumatti maatii maammeedhaa jechuudha. Maammeetiif salaamanni keenya kan jaalalagaa qilleensarraan balaliitee lafa jirtanti isinaa geessu isiniin jenna arragaa kunoo dhufneetii mana bahaa fatiyaa bira jirra isinis mee haa isin salaamtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagee qabdanii jirtan hordoftaa fi hojjettoota keenya akkam jirtan baga jiraattan jecha nutis jirra alhamdulillah kunoo bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyyatoonni irraa gurgitee isin bira haadha qabdu jecha jirraa jirtu jecha kunoo arraan tana maammeen na bira argama. Egaa akkuma asii duratti gartee viidiyoolee keenya asii duraa irratti argaa turtan sababa gartee walmufii Fooziyaa fi Faatumaa fi anaa fi isaan iddoo dhuftee isiillee hedduuta kanatti aartee turte ammoo sanirra dhaabbannee waa'ee dhibdee isaan keessi jiran kanaas sagalee ta'aa turre achi hanga danda'ametti isaanillee dubbifnee alaalallee teenyee isaanillee dubbisaa turre. Wanni gartee gaa akkaan itti dhiyaadhu nan godhin asii dura isiin hedduu waan itti aartee jirtuuf qaamaan biratti argamee roorroo tan irraa qolachuu hin dandeenye ammoo iyyee dhaamsa gartee waan isaan irra jiran dabarsaatiin ture arrammoo galata rabbiiti isinilleen hedduu takka daawwattoota keenya galatoomaa obboleettiin xiyya guddoon teenya haati siiqqeedhaa fatiyaan jechuudha hedduu takka haa galatoomtuu nama gara laafeessaa. Nama gartee ammaas rabbiin gartee gaa beekumsaas kannee fi nama hubannaas qabu nama nurraas waa hubatu akka yaadee sodaadhee san odoon ta'in akkasii gaa haala bareedaadhaan nu simattee waan gartee nuti goonillee gartee gaa akkasitti dhiifama nu goote irra nuuf dabarte sababaa saniin arrallee gaa deebinee isii maal keessa akka jirtu isii hubachuudhaaf biratti argama asumaan isiilleen guddaa takka haa galatoomtu. Taanis gartee akkasumatti wantoota afaanis waluma faana xumurre jennee yaadna waa'ee dhimma gartee kaanis akkasii daawwattoota keenya namoonni hedduun ati magaalaa sanaa keessa jirta isaanuma bira jirta maamme maaliif ittiin dheeyne maaliif gartee sagalee qofaan lallabta maa isaan biraan argamne warri jechaa turtan xiqqashoo gartee waan isin na aartee jirtuuf obboleettii namarra guddoodha nama gartee kabajaa qabaniif odoo hin fayyifanne. Biratti argamuun takka ni ulfaata akkasii gaa isinis dhiifama naaf goote suniin arra gartee biratti argame akkuma gartee asiin dura isin jechaa turte waa'een dhimma baarii fatiyaa irratti roorroo isaanirratti deemtu gama kamiinuu roga kamiinuu maadheeleen jaaramtee isaan kana adda facaasuudhaaf jireenya isaanii bittinneessuudhaaf isaan kana laamsheessuudhaaf wal jibbisiisuu fi akka gara dhorkuudhaaf wanti waan ilmi namaa namarratti hin goone irra godhaa jira. Wanni harkaa turtanis sunum bahar irratti wanni dalagan. Isii tana intala dhalaadhaa namoonni kaleessa wajji nyaatan wajji dhugan harka siidhaa nyaatan isiin kopha jirti bahar kana gartee akkana boonee dhamaafneeti adda facaafna jireenya isaanii xaarii bittin goone jaanii hinaaffaarraa kakee sadarkaa san godhan. Nutis kana hin hayyamnu. Niisin fudhannu abadan hanga rabbiin dandeessise kadhaa teessanii rabbi kadhaadhaan
cinaa dhaabbannee humna teenyaanis waan kana irraa qolanne jenneeti dhaadachaa turre. Arra dhaadannaa teenya isaan biratti argamna. Roorroo ittiin dhiifnu gareen maafiyaan tun hin milkooytu jennu san biratti argamna jechuudha. Asii duras quba qabaachaa turre. Kana booda immoo qaamaanis ta'ee tarkaanfiilee fudhatamtu hundaa'u wajji dhaabbannee tarkaanfanne jeetiin wanni as na dhaabe kanaa jechuudha. Akkasii galatoomii atillee akkuma jettetti baga rabbiin badiirraas deebise. Badiin jechuun obboleettii ta'e guddoo obboleetteeti obboleettii akiraati. Waldhabbiin keessan isin jiddu amma fayyaan dhufee jira alhamdulillah. Akkasii sifi fooziyaalee olii fayyitanii jirtanii. Ani waan isin yaada obboleessa kiyya waan biraa si qabaaddeetillee otoo hin ta'in nama dhalaa miidhuun barbaadu. Hin jaaladhus nama dhalaa miidhuu. Dhalaa miidhamuu hin qabdu. Sanumaafin sitti yaare dhugaa duraan anaa fi maammeen walillee beeynu sanumaafi sababa fooziyaa irratti wal barannee jechuu kiyya. Ani nama fooziyaan maaliif akkuma beektanitti obboleettii akiraati. Akkasii miidhamtee yeroo naaf hedduun gaddee akkamitti ilmi dhiiraa intala dhalaa akkasii miidhaa. Hedduun itti yaade obboleessa keenya kanas. Garuu namni badiisaa beekee balleessi namichos nama beekaadha. Dhugaadha. Innis balleessee jee obboleettiisaa akka balleessillee itti dhaggeeffamtee dhugaa yeroo sanii namni shayxaaninis yeroo akkanaa kana beekte si deeggara. Garuu egaa namni badiisaa beekee balleessee gajee waan godhan hin jiru. Akkasii rabbiinis nama wallolee walitti araaramuutis kiyyaa miti jee jira. Sanimmoo fayyaan isaan jiddu bu'ee amma qabbatti isaan jiddu buute obboleettii isaanirra isaa faaxumaan inni dhufaniiti geessee walii fayyiseetiin jira. Obboleeyyan kiyya faaxee fi fooziyaan nageenya jiddu bu'ee jira. Maammeenis akkasumatti. Garuu maammeen haa galatoomu beekaadha maaliif namni badiisaa balleessee obboleettii araarsuunis beekumsa. Akkasii har'a kanoo sanbira kutee isin cinaa jirra jechuuf dhufe haa galatoomu alhamdulillah. Dhugaadha namni nama dhabeellee hin jiru akka uummanni ja'an sanitti nuti nama nu duba jira nama meeqaan nama dhibbaan nu duba jira yaani akka dhaalannoo sanitti nuti dhaalachuun barbaannu namni Oromoo balloon nu cinaa jirti. Takka lama jennee lakkoo hin dandeenyu. Anis duraan ilaalcha kiyya akkam seete maammee ni beekta. Akkuma uummata keessanii atis jibbiinsa kiyya ni qabda. Maaliif amma irra hedduun ni beektaattis akka takka siin himu Fatiyaa intala warra Shawaa sammuu maal ilaalcha beeku ani ilaalcha Oromoon tokkuma beekna nuti. Oromoon tokkuma beekna ani waan na jibbaniif waan isaan godhu beeku anuma tana roorroo natti oofuu barbaadan irra hedduun namaa jechuu kiyya. Akkasumas namni akka obboleettiitti na qabatee na hojii jiraatus hedduu jira. Wal qabannee hojii jiraatus hedduu jira. Namni tokko amma ilaalcha namaa akka tokko jira. Ani garuu ilmi namaa si jibbus rabbiin si jibbu ani waan na jibbanis na dhibdi. Namas hin tuqu namas ani beeku namas ittiin dogongoru. Namni sin beekne sin madaalinii jaan obboleeyyan keenya beeytanii dhugaa nuti baarii fi Fatiyaa hedduu takka qabanye hedduu takka jaalannaas. Garuu haala jireenyaatiin gartee addaa fagaannu malee akka waan namni isaan hin jaalanneen fakkaatina. Ammoo namoonni gartee amma bartana waan hin siimeef attis akkas na fakkaate duraan. Maaliif namni kun barre anguma wallee dhiyaatuni namni tokko wallaalaan si qabateeti akkanumatti isiin intala maarree sammoo intalti Oromoodha. Oromoo qulqulluudha alhamdulillah rabbil aalamiin. Akka wanti akkas ilaalan ilaalcha namni tokko ilaalcha gaarii siin qabu. Garuu alhamdulillah obboleeyyan keenya haa jiraatanii nama kumaantamaan duuba jirra. Akkasuma jirra. Garuu warra Fatiyaa fi Bahaar jiddu deemnee Fatiyaa intala maarreetin Bahaar keenya akkana gootee akkas gootee ani nama waa godhus miti alhamdulillah rabbil aalamiin. Ani Oromoo qulqulluudha. Oromoo intala safuu beektusi nama waa godhu bakkee sanas hin dhaabbanne takkas rabbiin walillee hin dhaabine. Ilaalcha warra akkasii qabaattan isinumaa magan ani beeku teessanii qabri teessan dhabdanii jechuu kiyya. Maamii immoo haa galatoomu. Maamii qofa hamtilla nama hedduu jira. Galatooma ulfaadha. Namni har'aan tana yeroo si bira hin jira si cinaan dhaabbadha warri jiru galatoomuu qaba. Maaliif namni yeroo si cinaan dhaabbanni namaa miti. Isinis galatooma obboleeyyan kiyya hanga danda'annu tarkaanfii waliin tarkaanfanne roorroos waliin qolanna. Roorroo namni
silaa namni bara Oromoon bara walirra loluusuu hin qabdu akka kiyyetti diina meeqa qabna silaa diina meeqa qabna diinuma san silaa harka walii qabanneeti tokko taane diinuma san ofirraa dhorkuu qabna malee efi walii deebineeti wal nyaachuun kun hedduu ani tiyyaafni ittiin qaanfadha amma adawii meeqa qabna asii miti Suudii Yemen biyya hunda Oromoon adawii qabdi Oromoon deebitee gisee Oromoon adawii taatu shiree yaattu maal jaaniin duba garuu jallaan bakka hundumaa jira beektaa xannacha tokkootu foon balleessi gan galte nama tokkootu gartee nama hedduu maqaa balleessi ammoo dhugaan hin dabdu ni turra malee ni urraaddi akkasuma shuumoo keessaa qawwisiin hin dhabamu ilma namaa kana keessaas akkasiin dhabamu namoonni immoo arra fatiyaan beennelleen fatiyaan dhugaadha nama gaariidhaas gaaromina rabbii kanneen kan irraa fudhatanii kan irraa eegisanii si miti sabboonummaadhaan sabboontuudhaas namni garteen kanneef namni irraan fudhachuu hin danda'u sunis rabbi uumamaadhaan qabdi kaameetiidhaas hayyuudhaas kanaas rabbumaa kanneen qalbiinsiidhaa rahmata qabdi isii fi baarillee hayyee wayin isin hin jaa arra silaa namni jaarsa keessan siirii itti godhee akkasitti dhamaasee arra lamata deebi'ee nama silaa ati qabatte si jalaa baasee si dhaadatu ilmoo saadhaa guyya qabdan ilmoo saasan ni tajaajiltanii kunuunsitanii hedduun keenya yoo dhugatti ifit deebiin aara sanii qiiqii sanii garuu immoo arra mucaan gartee muluqaadhaa mana kana jira ijati yaaniin arke jechuudha haalli gartee inni keessa jiru haala gammachuudhaati akkuma gartee ijoollee isaanii irraa miicanii nyaachisanii obaasanii kafana irraa jijjiiranii uffatanii ijoollee wajjin gartee taphatan jechuudha arra namni kana godhu maal nama hamtuu si yaade gaarii yaadiif hin tana maaliif jennaan fatiyaan dhuguma ilmoon namaa kamiyyuu yooniif gartee wanni ta'e daa'imni kabajaadha qaba dubartiinis kabajaadha qabdi namni abbaan wallolteen kabiraa kagartee sababa nama biraatiin wallolteef daa'ima roorrisuu fi nama biraa roorrisuun hin barbaachisu. Bartuu dhaamsa garmaamni keenya agartee rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam akkuma jaanitti dubartii fi daa'imni qabamuu qabanii amaanaadha. Akkasuma makluuqni isaa akkasuma daa'imni jechuun waan akka hin beeku dubartiinis akkasuma dubartiinis hedduu waan beektu jechuu kiyya dubartiinis laaftuudha saniifuu amaanaa kan namti daa'imnis dubartiinis tokkuma jechuu kiyya ani gama daa'imaatiin ani waan fedhe ta'us ani waan fedhe waan irraa balleessanii ani waa'ee daa'imaa tuquus hin barbaadu dubbachuus hin barbaadu. Ilmoon ilmoo magantaadha. Kanoo ilmaan kiyya wajjin ala kanaa kanatti iyyuu jiranii. Maashaallah. Wanta akka jechuun barbaade. Tole. Wanni jechuun barbaade. Arrani jirra dhugaa. Alhamdulillah. Namni gartee eega du'e akkuma kaleessi eega du'e waliin boonu baarillee dawwalee telefoonaan dubbisi argachuu hin dandeenye. Baarii dhufee akkuma isinii beekte. Arrallee kophaa fiiguunsaa tunnaan taane maaliif jennaan amma wajji dhaabbannee waan jiru waliin qolan. Akka kophaa hin fiinneef duraan dhugaadha. Bal'oo takkichaatu olii gattisa hojii fiiguu jira. Arrammoo egaa bahar cinaa jirraa jettani kottaa waliin bahar cinaa dhaabbadde akkuma sanitti agarsiisa. Yani amma waan isin dhaamu. Egaa kophaa fiiguu jira ilaarraa fiigee ni ga'a isaa bal'oo dararamu jira. Garuu ammaan tana egaa dhiyootanillee asaantillee dhufee ture. Innillee egaa akkas jechuu jira namu isa cinaa jira saniifuu cinaa jiraachuu keessan kottaa cinaa dhaabbadda agarsiisa. Ni beektaa wanni nuti beektaa telefoonni immoo gubbarii mashquula hojiirraan jira waan biraattiin jira jaabeetaa waggaa telefoona dubbifnees harkachuu hin dandeenye garuu nuti ammaas ni hafnan sa'i eegumsaas taanaan amma beekee asii harkamuu keenya roorroofis dawaadha jeetii yaada. Dawaadha akkasuma cinaa dhaabbattaniiti adawwii isaati. Adawwii isaa cabsine jeetii yaada. Kun waan hafuume waan taa'u ammoo baar viidiyoo amma dhiyoota namarra irratti dhiiroo gurbaan itti godhanii maal ja'ati gaa abbaa warra keetii ni beektaan qalbiin na cabaa beekee baariin maal beekte gubbaa ja'an dhugumatti arrabaa telefoonni isaa cubaa hoggaa arra telefoonni cubaa ta'e garaanis na taa'uu didee qalbiin na waswaasi ifi kami nagee qabaa miti. Laa inni dhugaadha uummannis nama hedduutu na gaafachuu jira waa'ee kana dhugaadha bahar akka duraanii waan san deebisee hojjetan waan san inshaallah bismillah ittiin deebitu ani halkaniif guyyaa quraana mana kana keessatti hin dhabamu gutakkallee zikriinis hin dhabamtu alhamdulillah rabbil alamin ani waan san akkatti deebiillee hin barbaadu rabbillee ittiin deebisini bahar nagee qabaa akka biyyatti anaatu beekaa mana keessa wajjin jira akka duraanii wanti dhufullee hin qabu inshaallah nagumaan jiraachuu jirra
تسني إن شاء الله شكنا الحمد لله رب العالمين هنغنوا ودغيون داوتو تخينا هنو هنغنا ودغيو وانغو ماتي متي خنابوتا إن شاء الله قامان وجي جيرا تركامبي برباز وجي بنا نمتو أن أكشخصي مامتي رو باري بفتي ديمتو أبدا كون كمانين سنكرات ودوران أبدا هنغل بون تيكلو تتجورين سنينجا خن أكمان غالي سوادا غالي تجورا مالي نمني أورومو فتلو أولي أنا راغالا تاركا جورا قبا yoo arra gartee namoonni harka isiidhaa nyaatanii shiratti yaadante an ammoo galata gartee cinaa dhaabbachuu hin qaba eenyuuf tolan oromoodhaaf tola waan ta'eef waan lammiitiyyaaf tola waan ta'eef waan gartee hunda simatanii waan gaarii yaadanii waan gaarii hojjetanii waan gaarii dhalootaaf dabarsanii fi cinaa dhaabbadhee ummanni kun nama gartee fakkii namaaf ta'u jeetii yaada akkasii inshaallah garuu maammee dhaggeeffatu namni hamtu na yaadus ani inshaallah biznillah وأني ربي رتين كان اللي يجرى وهوندا أنا ربين كي نجرسيسا نجرسيسا أنا ما همتون يادسن إن شاء الله برو ربين كي اسمه ديبسيتي نجرسيسو تا إذني ربيتين أنا ربيتين توكل ده إن شاء الله بإذن الله كاكس توكل السكية قالتهم يتلي دامسي بودا كذا وتو تابكن يتمي وان جمتشو هاتو أنا داوتو تكية أنا لا أنا داوتو تكية هدو وانين سيمو أولتي أفاني دبتي وانين fituullee miti daawwattoota kiyya hordoftoota kiyya hedduun jaaladha hedduun kabaja isaanis akka jaalatan niin beeka abdii guddoonis simuun jirama akka na jaalatan niin beekaanis akkuma na jaalatanitti isaan jaaladha rabbiif jecha na jaalataniis rabbiif jecha isaan jaaladha akkasii hordoftoota daawwattoota kiyya kabajamaa ulfaadha rabbii hamtuu isinirra haa qabu warra biyya ambaallee jirtanii warra biyya keessanillee jirtanii rabbiin hamtuu isinirra haa qabu inshaallah egaa daawwattoota keenya arra wal harkaan keenya kana fakkaataa hanga viidiyoo biraatiin wal harkinutti nageenyu turaa isin jenna wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh